منشان شيطاني قرتي أكا قالوا أكا ملايكان هنسين إرقما ربي عليه الصلاة والسلام نبرسيسا من نأتي خيسا قلتو يوني في قرتي منشانن كان خطوطاتي هدرا وان شانن كان من خيسا باسي يو وان شانن كم من خيسا جراتي ملايكان ربي هنسين ملايكان ربي هنسين جتشون رحمن ربي منسن هنسين جتشو بك ملايكان هنسين eenyutu seena shayxaanaatu galaa jechuudha. Tokkoffaa manni gartee malaayikaan rahmata rabbiin deemtu hin seenne mana gartee sareen keessa jirtu. Sareen tuni lama akka shari'aa amantii islaamaatti sharee mukallibii gartee taleenjifamte ta'al ooluu fi akkasuma gartee eegumsaaf gibbii akka eeyduuf tagartee ajaja namaa fudhattu taleenjifamte tuni humaa hin qabdu duba akka amantii islaamaatti saree gartee manumatti horsiisan ta'usteetuma mana galtu tagartee faayidaa takka malee mana nama hojii jiraattu sareen akkanaa yoo mana kee jiraate gartee malaayikaan rabbii hin seenu duba. Lammaffaa gartee suuraa waan gaaddisa qabu waan bocamee tolfamee akka qirtsitti akka siidaatti mana keessa takkaahuu gibbii keessa haayamu yoo kan jiraatu taate suuraa gaaddisa qabu gartee siidaan tokko yoo jiraate malaayikaan rabbii mana san hin seentu. Kan sadaffaadha suuraa gartee fotoogiraafa gartee ka moobaayilaan kaasan ka kaameeraan kaasan haa ta'u suuraa yaadannoof gartee ati haate ka gartee mana keessaa qabdu bifa dirree bahaa taheen yoo ka mana keessatti fannistu taate irra hedduu manneenii yoo ka seentu taate guyyootii aruuza isaanii gartee yaadachuuf jecha fotoo guyyaa aruuzaa mana keessatti kan fannisan agarta duba. Suuraan gartee fotoogiraafiitis gartee haatee jirtu yoo hin dhoysin yoo bakka takka hin kaahin yoo fanniftee hadirree baastu taate malaayikaan rabbii hin seentu duba. Kan afuraffaa manni gartee malaayikaan rabbii hin seenne mana keessatti qur'aanni rabbii hin qara'amne yaa obboleessa kiyya yaa obboleettii tiyya mana ati keessa galtu yoo qur'aana ati keessatti hin qara'in gartee namni qara'ullee yoo hin jiraatin manni sun mana malaayikaan lagattu mana ona malaayikaan keessa deemuu hin barbaanne malaayikaan irraa deebitu taha duba. Kan shanaffaa fi kan dhumaa mana gartee keessatti yeroo baay'ee muuziqaan sagaleen shayxaanaa banamtu mana kanallee malaayikaan rabbii hin seentu. Bakki malaayikaan rabbii hin seenne rahmanni rabbii hin seenu faallaa kanaa shayxaanaatu galaa beeki waan shanan kana mana keetirraa oofi hanqa dandeessetti rabbiin anaa fi atillee mana keenyaa fi ala keenyallee malaayikaadhaan warra gartee dabaalamu rabbiin nu haa taasisu nuufi shayxaana jirduu rabbiin qur'aana isaatiin kalimaa laa ilaaha illallah muhammadun rasuulullaahiin girduu rabbi nuuf haa godhu. Viidiyoo kana of birattiin hambisin obboleeyyan keetiif sheer gootu malee bira hin kutin. Wassalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu.